يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما هركفون يا كم يتقبل جم توتا في جال توتا كنالي كيف أقول إيجس هرنا ولت ديفنت جراء كسمة ألف غاري كنالي كناف هراتا كماني ولت ديفنت جراء كسمة فمو دران كسمة هذا تفسيرو غافي غافني ورابرنا هرمو غافي سرقوا يرون دا غافي ما غافتا ناجري غافي نغاوت بدي مملك تاني أنا بيجو دران دوسي وروني كنالي كناف هراتا تن سبسكرايب لايك شير بتو هندكتنا إن رافتنا سنجيكو بربادا كانت يان سدامو ربي جاء رمضان تنوه جاء كبجما في جالتنا يني جاء سكيتا هنجر سكيتا ذكري لي في واجبانه سلامي نون هم دي تيري بودات سكان أنت نوه جلك برتي الحمد لله رب العالمين فارو ربي كنا هذا نموت جتو وسهو وقتنا لا بيدا صوبيرا كهيجي رمضان نبور جراني هذا ده بهنجرة أما لك رمضان هنا سنتم رللي ده بهنجرة ضروري ربي نتي فلاتي يا سو كن جالتي عدت كوك أنا مثلا مو جيبه سو هنتي فالموفيتين ترى موفيتين بكنا نوجه ربي تلا موفيتين بكنا نوجه يروحون دايو ربي كنا غلطة كلهم برواج سال ربي قرآن هيتوا بتواهي غلطة تكرمال جرا إن شكرتم أزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد كنا أقول نتي غلطة ربي نتولى رتي يوتو له هنقلتني أجري كذا أنا جرو داود عندنا رقم بران مرة تولى ده كنا في روكا موجو ربي كنا غلطة كلهم أكمل برواج سارة كنا ربي جرا رمضان تنوجه الحمد لله رب العالمين يتو عندك تنا يتو بربانا هذا تام سودان بوليس كنا سلامة سنغافورة سودان جافي مالك جاوتو ده ومبيفتا سنغافورة ده كنا في كلا تمان كرا بوليس كنا سنغافورة سلامة جاوتو سودان برواج سوداني مكان كثير ده إبستاني كرا جافي كثير كتيرنا كلا تمان كرا كيسي jalqa barratti hordoftoota chaanaalii Ifaa Boruu akkuma argaa jirtan chaanaalii Ifaa Boruu gubbaratti argamna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu isiniin jedha. Salaamtaa bareedaa ka rabbii kiyyaaf muslimtoota addunyaa tana guutuu keessa jiran rabbii kiyyaaf jecha salaamata isin gaafadhaa. Isinis na jalaa qabaa isin jaaladhaa. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii jaalalli rabbii isinirra haa qubatu isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Maqaan kiyyaa duraan dursee Anwaarii Muktaar jedhama. Biyya nan gaafatinaati inshaallah. Asumatti aan suudha ammoo gaafii kanarratti sirraa qaba. Gaafii ani qabu iddoo wanti jiraattu eessa? Adaamaadha. Maaltu turte barnoonni yeroo amma itti jirtu kun maali qabu? Barumsi ani irra jiru ammaa fi barumsa shari'aati. Akkasi. Barnoota shari'aati. Amma maalirra jirta yeroo ammaa kanatti? Yeroo ammaa kanatti Ramadaana soomaa jira. Ramadan semua jelas cukup, ya kan jelas. Jadi ni sagantaa kallattiin barnootatti jirtamu, kitaaba keessa jirtamu, hadiisa keessa jirtamu, quraana fasaa jirtamu maal kaje? Ramadaana osoo fin kana booda markaza ture, markaza bahee amma immoo inshaallah fuulduratti kana itti yaadu bakka deemu. Quraana fasii dhuftee? Quraana fasii dhuftee. Quraana fasuu kan keemoo eegasi ragaa dhumarratti nu qaraata. Inshaallah rabbi alaafisu. Shaayee kan ragaa keetii kallattiin an deebiin barbaade. Akkasitti inni yeroo hedduu gaafii isin gaafata har'a akka tasaa wal agarree kottumii anillee gaafii isin gaafadhaa hawaasni kuni haa dhageeffatu hawaasa kana fuulduratti gaafii wal gaafannaa jedhanii ture hayyee innillee inshaallah yoo rabbi fedhe waan rabbi naan hafisee irra naa gaafadhaa jedhee ture ashamaa naan jedhee akkasitti inshaallah amma gaafiin an qabu nuti akkuma beekamu ji'a bareedaa keessa jirra ji'a kabajamaa jaalatamaa ka rabbiin isa ulfeesse akkasuma khayrii isaa waan xiqqoollee keessa yoo dalagan dachaa sawaaban mindeeffamtee namaa dhuftu keessa jirra. Immoo waa'ee Ramadaanaa kana yoo isiniif ibsa jedhee isiniif ibsee hin danda'u waa hedduu jira arrabni illee agas anillee beekumsa qabaadhee isiniif ibsuu hin danda'u. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbiin illee guutuun khayrii Ramadaanaa kana keessa jiru himanii turanii nuuf ibsanii turanii inshaallah san rabbi nu haa barsiisu akkasitti nama itti dalagu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo baga isiniin gahe baga geettan Ramadaana itti jajjabaachuu nu barbaachisa. Gaafiin ani har'a isaanirraa qabu namoonni guyyaa soomanaan oolanii halkan dhaabbatan kuni quwaa maalii qabanii silaa guyyaa dhaabbataa oolanii halkan immoo guyyaa soomaa oolanii halkan immoo yeroo akkanatti dhaabbatanii rabbii ofii sujuudanii gabbaranii du'aa irra bulan
ومالي أرجتني كأكسما ويا سومن عن أولاني هل كان أبي دت أبو كنو ومال أبي إيجاد أبي مال تسافر باتشيسا وانجدو قافت ديك مرجع هنكنا إن شاء الله كسي إساولين ترتي غاري سنجت شو برباديت يا بوليس يا قالتوني دورته سردا وما رمضان كيسا ونما تفسيسون مالي كومو قوانين نركته جبيني نركته نما كان يقولته أبغى تندو مالي أجله كوني هدون الرسوتا إن بيتان دقيقة تنجد يادا دعوة يروهم دعوة مفي دعاهم درسمو واني يرودو رمضان دبنا مرورو إنه سرباي أولا تامو سامو سايا kanaafi kanneen kana fakkaatan muduraa fi kuduraa shaakittiiwwan garaagaraa jechuudha. Namni yeroo luqqii jala gadi taa'ee torba wantoota shaakittiilee silaa barbaachisu kana luqqii jala gadi taa'ee ofitti oofee yoomoo achi yeroo ishaa'ii kaka'u ta'e hamma tokko hamma silaa barbaachisu yoo irraan dhugiti sirriitti fayyadamu yoo ta'e yeroo kana garaa ofitti hasaabii fakkeessee qaxxi godhee guutee yoo godhu ta'e intaa fi jequrra kaatee inni salaata jedhee godhee bahu inni humna ol fayyadamee dhufe waan ta'eef yeroo dhufee ishaa'ii salaatee rakaa lama haafizni ittiin dhaabbatee jedhu gidee sanuu biddii keessaa bakka jiruuf hin beeku dadhabee jira jechuudha. Kana kan fide hoo maali? Waan fayyadamatanii jechuudha. Kanaaf namni immoo likkii olitti waan nyaatu osoo taraawii salaatiin dura fayyadamuu dhabuuni akkaataa quwwaa isaa kennurraayi kun immoo akkaataa isa dadhabsiisurraayi kanarraa qusachuu danda'u qabaa jechuudha. Kanaafuu shorbaa fi akkasuma kuduraa fi muduraa jedhamu waan sila barbaachisurraa qusannoon akkasuma qusatuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan quwwaa kana maaf kennu kan yaadamu tokko keessaa yeroo yoo qabatte guyyaa hanga sa'aatii murtaa'ee wayii rafuudha yeroo qabatte sa'aatii murtaa'ee yoo raftee hirribaan shaakalamuu hin dandeettu jechuudha. Dabalataa immoo nyaata san qusatuu immoo ofitti guutuudhaaf immoo dhaabbiidhaaf si qarqaraa jechuudha. Kanaaf wanti dhaabbiidhaaf nama qarqaaru kana fakkaatan illee hedduutu jira. Gabaabinaan kun immoo kan namni hedduun ittiin mudatuu fi namni hedduun ittiin dadhabu. Kana waan ta'eef itti aansuudhaan jiini kun immoo ji'a keessatti ji'a dadhabbina keessatti himatanii miti. Ji'a rakkina keessatti himatanii miti. Ji'a itti hamma danda'an yeroo ofiitii fi humna ofii fayyadamanii itti gubanii waan silaa barbaachisu godhanii ji'a kana fayyadamuu danda'u. Rabbiin carraa godhee waggaan deebisee jira. Nama kaan immoo carraa godhee asirraa ogeettiin jira. Kanaaf ji'a keenya dura kan yoo ittiin fayyadamne ta'e jiini kun irra ta'uu danda'a. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam nama waa sadii irra dhufu. Kasawwan sadii isin irraan fayyadamii ni kasaranii abaaramee jedhan. Isin irraa tokko maa inni ji'a ramadaanaa kana. Ji'a ramadaanaa irra dhufe kana. Kanaaf ramadaan irra dhufe kana yoo ittiin fayyadamne ta'e warra kasararra ta'uu dandeenya. Kanaaf itti fayyadamu immoo akkaan barbaachisaadha. Itti haa fayyadamne jechuu barbaada. Asirratti yoo gabaabsine guyyaa har'aati gahaadha. Umra wanti gabaabsite wanti dubbattuu jiraatin jira yookiin immoo asuma irratti dhaamna jechaadha. Asuma irratti dhaamna nurra jiru. Insyaallah jiru sini jirra asuma irratti dhaamna. Takkitti mootu ji'a ramadaanaa kana keessa waan jirruuf jiini ramadaanaa akkuma beekamu ji'a qura'aanaati, ji'a dhikriiti, ji'a toobaati. Ji'a wanni marti wanni silaa khayrii jedhamu guutuun keessa barbaachisu jajjabaataa awwala kana itti fiinee duubatti irraa hafuun hin taatu jajjabaataa akka quwwaa argannu du'aa'ii irra kadhataa waan silaa guddaa wahii warqii guddaa wahii as keessatti rabbii kenna irraa fuunee akkasitti jirachuutti fayyadamu isiniin jedha akkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waronni channel kana farawatatan subscribe like share gochuu hin dagatina isiniin jenna. Mee dhumarratti waan daganne jira. Ani haafiza quraana afasee bahe jechuudha. Dubbatamee jira. Haafiza jechuu baatu afasee jira jechuudha. Mee kanaaf ayata gabaabduu wayii quraana baan faraa. Ayyika inshaallah isin jettan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن شاء الله رافين كاكس. بارك الله فيكم. سجلك إدو دسنا ميدا عربين بركات يفاقدو قرآن جدًا كنا سبرها ترسيسو نما أجدي ورا قرآن فتح أرجع ربي سياتاسو إن شاء الله أسمع السلام عليكم.